Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan sin jecha egaa hordoftoota kiyyaa har'a yaa'u qophiidhaaf qophaa'aa jirra akkasumas immoo akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi roottoon baay'ee namaaf fuudha dhugaa rabbi baay'ee fuudha se'ee ture baay'ee fuudhu biddilibsoota nama jalaa guuta beektanii biddilibsiin baay'ee nama jalaa guuta isatu na jalaa bakka na jalaa fixee shaanxaawwan itti godhee kan argatu jechuudha akkuma argaa jirtanii garee kana xiqqoo ishee asxaakkalaa hin seenuu didee qaallee jala godhee biddilibsiillee jala godhee ture kan biraallee laman jala godhee garuu fudhachuu didee jechuudha. Innaa hin guutee akkuma argaa jirtanii yaa'u baay'ee rakkisaadha isinii galee roottoon kiyyaallee akka malee gurguddaa sanii miti lilkanyaadha lama malee jechuudha kan immoo guutee irra caalatti biddilibsoota baay'ee fuudhu beektanii biddilibsiin bakka nama jalaa qaba jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha inni kun immoo inni kun sadeeni akkuma argaa jirtan kun sadeen jechuudha kana dabalatee gurraacha kana dabalatee jechuudha akkuma argaa jirtanii taargoo miti kunni sadeen jechuudha xiyyaara jechuudha inni lamaan kun immoo taargoodha jechuudha maaliif naa fuudhuu dide waan ta'eef biddilibsiif wajjiniin meeshaa jiru naa fuudhuu dide sababa saniifin kanatti immoo godhe jechuudha karaa irratti biraayin hambisee warra xiyyaaraan deemu keessaa maaliif beektanii kuni guddaadha waan ta'eef guddaan kun immoo wannaa yoo gootanii taargoo yoo gootan isinii wayyaa jechuudha waan guddaa irratti taargoo gochuu dandeessanii amma astakaakaleetii fixeen xumureetiin jira akkuma isin jedhe kun sadeen immoo gurraacha san dabalatee xixiqqoo saniif yennu sun kiiloo 20 isaan kunniin 20 qabatu kunis 20 qabata gurraachi kunillee 20 qabata jechuudha kun immoo kiiloo 7 jechuudha akkasitti addaan baafachuu dandeenya anaagasni akka ani namtichi naamurettas himaa jira innaa immoo kan irraa hafe kanneen taargoon gochaa jira jechuudha kan taargoo godhu immoo shaanxaa lamaan kanaa fi lafa ciisu kanaa fi xumureetan jira wannaadha jechuudha. Roottoowwan lamaan san jechuudha maaliif baay'ee naa fuudhuu dide silaa ane shaanxaawwan gochuu hin barbaanne silaa roottoon immoo kaasuu dide jechuudha sinii galtee maaliif caammota fa'aa kee dabalatee akkasuma biddilibsoota kee dabalatee uffatawwan waan tokko dabalatee meeshaawwan waan ati bitattu dabalatee siyaalaa hin kaasu jechuudha beektanii yoo roottoo gurguddaa ta'e ammoo kiyya gurguddaa miti gurguddaa akka malee sanii miti jechuudha likkanyaadha akkuma argaa jirtan likkanyaadha lama malee likkanyaadha jechuudha biyya keenyatti kun ijoolleen shamarran takkiin fa'aatti heerumtu agartanii likkanyaa san gurguddaa sanii miti jechuudha osoo amma fakkeenyaaf kan mana xajjii manatti fa'aatti naqan tokko birzii fa'aatti naqasan ta'e inni gurguddaadha tokkichuu asii fuudhu iddoo isa ta'e jechuudha inni immoo gatiitu waddade jedhe namtichi tokkichi 400 moo maallaan jedhee tokkichi iyyuu 400 jedhee inni baay'ee waddii ta'e jechuudha kanaafini akkasitti kan biraa godhee jechuu barbaadetanii akkana godhadhaa isiniin jira hin deema waaqayyo galatoomu xumuradhee jiraan amma kalaas ergamuu bichaadha warroonni taargoo dhufanii mazzananii fuudhuu bichaadha jechuudha kun immoo akkuma argitan ka hin maramaa booda peestaalidha marnatti fakkaatee roottollee akkasumatti godhu innaa kan galuunis kophaa godhadhee yoo kan irra yoo darbellee ta'e immoo mazzanamuun isaan oolu waan ta'eef hundisaatu yoo mazzanamellee miizana fidanii yoo dhufanii asumatti mazzanamaa jechuudha mazzanamee kan xiyyaraallee kiiloo 47 irra kan darbe fuudheen deemu jechuudha takkitti ishee maaliif hin beektanii gaafa achi dhaqxan immoo baay'ee sirrakkisaa rakkina guddaa keessa seentu jechuudha kanaaf immoo asumatti sirreeffachuu isinii wayyaa waasa sirreeffattan akkaatti sirreeffadhaa sa'aatiidhaan jechuudha maaliif namoonni galuu barbaadanii jechuudha ijoolleen immoo lakkoofsa taargoo na gaafattanii nan irraanfadhaa isiniif hin maxxansa jechuudha lakkoofsa taargoo isiniif hin maxxansa asirratti na irraanfadhe dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo isaa hojjedhee ture na irraanfadhe jechuudha asirratti isinii maxxansa viidiyoo kanarratti daawwadhaa isin jedha lakkoofsa taargoo yoo argachuu barbaadanii Sinin jedha ijoolleen immoo yeroo galtees nu hojjedhu yeroo baastees nu hojjedhu isin hin hojjedha rakkoon hin jiru waaqayyo nagaan nu galchu isin jechuu barbaada hordoftoota kiyya isa kanaadha
akkasi kanaan immoo shaanxaa immoo kanan bite ani kunoo isa kanan bifa kanan bite isitti agarsiiseen jira bifa kanan bite kun immoo kan jaraati dura kafala keessa godhachaa ture waan tokko waan bibbitu is keessa gochaa ture achumaan jarri hin barbaadanii achumaan keessa godhee akkasuma gurraacha sanillee immoo jarri arma jaraati jarmaatu naa kennu jechuudha hin barbaadan isaanii akkasitti ni fudhadhe jechuudha akkasuma immoo yoo qollofuu barbaadanis iddoo kanaan qolloftanii qoasinitti agarsiisaa yoo qollofuu barbaadanii kun osoo agarsiisaa qoa kanarratti hin jiraatti fakkaate eessarra jira bakki isaa bakki itti qollofan tokko asumarraa qolfii hin qaba asumarratti qollofachuu dandeessanii wanta keessanii koodiidhaan qollofama koodii isaa itti galfattanii qollofuu dandeessanii jechuudha isinii galee akka meeshaan keessan isin jalaa hin tuqamni jechuudha qollofachuu dandeessanii jechuudha kun osoo siltti agarsiisaa asitti kan qollofamu kun asitti qollofama koodii kana koodii asitti xuxxee galfattee koodii kana zoorsistee galfattee koodii kana qollofama jechuudha asitti qolloftan kun asitti gadi qollofama qolfii bakka kanatti fidanii qolfii lamaan san iddoo kanatti fidanii jechuudha qoasanitti agarsiisa oduu ka ta'a naasu qolfichi karam garagalee joon garas na jala zoore qulfiini isinitti agarsiisaa qo'ay እና qulfiitu garana garagalee okay garanaan deema qo'a garanaa sitti agarsiisa qulfii bituun xaxaartan qulfii kan maroottoo qofa bitattan malee bituun xaartan jechuudha kun wala akkasitti lakkoofsa wal fakkaatu irratti galfattanii yookiin gargaraasoo qabachuu qabdan lakkoofsa jechuudha yookiin hin banamu baay'ee nama rakkisa lakkoofsa kun isa gadii kana jechuudha nagartanii lakkoofsatu jira amma lakkoofsa jaha fi 7 minaamintu jira miti oo barbaadan jaha qofa irratti galfattanii koodii tokko irratti galfattanii akkanatti laayis zoorti akkanatti jechuudha la qo'acha echalatte kun jaajarratti galfattanii yoo barbaada shashshaa irratti galfattanii akkasin harkaan bannetti shaanxaa keessan qollofachuu dandeessan isinii galee akkanatti qollofachuu dandeessanii jechuudha isinii galee kana addaan qabdanii asii akkatti addaan qabdanii hin qollofamaa jechuudha gizee bantanillee immoo addaan qabdanii harkistanii akkasitti banamaa jechuudha agartanii akkatti yoo qabdanii inni banamaa jechuudha asiin keessa immoo gaggootanii jechuudha gaggootanii jennaan hin banamuu hin danda'u abbaa fe'i banuu hin danda'u yoo cabsan malee namni tokko banuu hin danda'u sababa kanaaf immoo isin haga qolfii bittan akkanatti qollofattanii galuu qabdanii jechuudha nama fakkeenyaaf akkanumatti qollofa malee qolfii hin bituu jechuudha maaliif shaanxaa walumaa galatti shaanxaa shanitti bitee qolfii shanii mana sarraa godha ani roottoo qofaafan bita roottoo lamaan bichaadhaafan bita jechuudha walumaa galatti qolfii kanaaf akkatti qollofachuu hin dandeessanii kanallee dagatiin ijoolleen hin beekne jiraachuu dandeessa waan ta'eef anaa ijoollee tunatti milaal dura yaaddoo cimaa keessan ture ijoollee tunatti hime jechuudha kanaaf anillee immoo erga namarraa argee dhaga'ee anillee sitti himuun qaba jedhee gara keessa fide jechuudha amma mucayyoo biraazarii takka sanatti himee isaan ijoollee galanii dibantu hin jira akkasiin qollofame jechuudha yoo amma fakkeenya xumuratanii jechuudha asii malee namni tokko beekuu hin danda'u koodii immoo qabachuu qabdan koodii ofii keetti irra galchite amma jaajaarran galchee jira akkuma argaa lakkoofsi kan jaharra jira gartanii jaharra jira bakka amma qollofuu nan qollofa jechuudha qollofe yeroo sanillee qollofee tanan qayyara jechuudha amma qollofee haa jedhu kun amma qollofee haa jedhu lakkoofsa kanneen nan qayyara kalaas nan qayyara bakka kun wal keessa jira mate amma namni tokko iyyuu banuu hin danda'u ana malee namni tokko banuu jechuudha lakkoofsa ani koodii ofii kiyyaa mataa kiyyaan beekaman ta'e akkasitti banama shaanxanii jechuudha isinii galee akkasitti qollofachuu dandeecha shaanxaa keessan akkasitti qollofadhaati qolfiin bitinaa isiniin jechuu barbaade walumaa galatti kana fakkaataa siniin jedha sinii gala jedheeti yaada akkasitti qollofadha anuu yoo laale dhugaa waaqaa ganaan kana hundatti shaanxaa shantan ganaa qolfii shambitaa dheeta yaaddaa ture garuu galata waaqayyo ijoolleen natti himanii mincoo biraazarii koo natti himtee achumaan akkasitti kan erga qollofee saniin booda immoo akkasumatti hin banadhe jechuudha koodumaan qollofee hin bane jechuudha sababa sanii namni tokko iyyuu beekuu hin danda'u sin qollofattanii galtanii akkasitti jechuudha amma rottoo kana qofa kanan bitu jechuudha inni immoo isa kanaadhaan sitti kunoo qollofamuu qaba jechuudha kun sitti cufamee asiin qolfiin qollofamuu qaba hin bitattee qolfii kee qolloftee maqaa kee irratti barraa'ee akkasitti sii kennama jechuudha sinii galee akkasii siniin jedha waaqayyo sinaa gargaaru sinillee akkasuma waaqayyo nagaadha si
galchuu biyya nagaatti maatii nagaatti jedhaatiin hundi keessaniyyuu du'aa keechanii nu yaadadhaa ijoollee musliimas kiristaanas waaqeffataa se'uu hundumti keechan beeces warri viidiyoo kiyya daawwattanii jechuudha. Waaqayyoon kana nagaan nu haa galchuu saniin booda immoo sinii fi waraabaa jechuudha. Yeroo xumuree immoo waan hunda isaa xumuradhe immoo bakka tokkotti sinii waraaba jechuudha. Akkasuma ijoolleen immoo lakkoofsa jettan siniif hin erga ishee lakkoofsa asirratti sinii maxxansa lakkoofsa mucaa'ee gaafa jaannoo jechuu dandeessan gaafachuu dandeessa ijoollee riyaad jirtan jechuudha. Riyaad keessa yookiin immoo Saawud Arabiyaa jirtan. Nagaa ta'a fayyaa ta'an viidiyoo biraatii walitti deebitu ijoolleen gaafii nagaa fattan immoo siniif hin deebisaa akkasuma gaafii yaada qeeqoo qabaattan immoo koomentiitti barreessuun dagatinaa sinin jaalladha sin kabajaa baay'ee waaqayyo sinaa gargaaru sinillee